mee har'a hojii kiyyaa maal akkan hojjedhu guyyaattiin of sin barsiisuu dhufe. Sababiin isaa gizeen asitti dhufee viidiyoo sin hojjedhu namoonni tokko tokko ilaalchisaan qabanii waanuma dilootii qabnu, waanuma mana kana keessatti dalagaa hin qabne, waanuma nu tamacha'eetu taa'aa oolu kan itti fakkaatu jira. Bazawee amma sa'aatiin kun galgala keessaa sa'aatii 12 fi takkuliidha, sa'aatii 1 deemaa jechuudha halkan keessaa. Garuu yeroon qabu kanatti viidiyoo sin hojjedhee rafuun dirqama kooti waan ta'eef viidiyoo hojjedhee rafaa jechuudha. Garuu gamma dalagaa irraan ture jechuudha. Mee walee maal dalagdaa? Dalagaan kee maalidha? Beektanii wanni nani kana jechuu barbaadee fi ilaalcha warra biyyaatii fi akkasumas immoo warri biyyarraa dhufanii hin beekne sirma biyya Arabaan argine jechuudha. Waanuma teenyee maallaqa bakkuma teenye sanii maallaqa guuraa oollu yookaan baargamoo warra korree maallaqa guurru waanuma osoo uumaan hojjetiin maallaqa argannee biyyatti hojjennee biyyatti erginu namoonni se'annee jiru. Gizee maallaqa baatii tokko yeroo amma sharafni dabale kana xiqqoo sharafa fooyya'aa yoo ergannu isaan maallaqa sanitti gammadu malee waan nuti hojjennee toofinnu uumaa hin beekani waan ta'eef jechuudha. Mee namoonni biyyaatis viidiyoo kiyya kana kan hordofan hin dhaban waan ta'eef hin dhabama waan ta'eef mee waan tokko tokkoon isinii qooduuf dhufe jechuudha hojii kiyyarraa. Isinillee hojii akkan hojjedhu kana wal fakkaataa akka ta'e biyyoonni Arabaa sirriitti hin beekaa waan ta'eef isinis as keessatti viidiyoo kiyya kana keessatti of ilaaltu jechuudha. Innis tokkoffaa irratti waleen maal hojjetti yoo jettanii waleen kan hirribaa kaatu sa'aatii akka Itoophiyaa sa'aatii 2 akka Saa'udii sa'a 8 jechuudha. Sa'aatii 8 daqiiqaa takka odoo hin darbine jechuudha kanan hirriba kiyyarraa ka'u. Sa'aatii sanitti yeroon ka'ee jedhee akkan hirriba kiyyarraa ka'inaan kushiinaa dhaqa. Gaafa ijoolleen immoo mana barumsaa qabanii haga sa'a 8 rafa. Ijoollee yoo mana jiraatan dirqama ka'een qursii kennaaf. Gaafa mana barumsaa deeman immoo haadhatu ka'a maallaqa faa kennuuf waan ta'eef ijoolleen gurguddaadha. Akkasitti kan qursiina eeggatanii miti. Kana bakka kanatti waaqa kiyya nan galateeffadha. Maaliif ijoollee sa'a 6tti ka'anii mana barumsaa daa'imman erganne jiru waan ta'eef ani immoo sa'aatii sanitti galata waaqayyoo ganama san nan kaasanii ofumaaf ni deemu. Garuu meeshota mana barumsaa ta'e guutumaan guututti uffata isaanii, shaanxaa isaanii, caammaa isaanii, waa hunda isaanii qoqopheechan ija isaanii afoo godha jechuudha. Yeroo ija isaanii afoo dhaban dhufanii karnatti rukutu waan ta'eef dirqama hunda isaatu maal godha akka arganitti jarri yoo achi lafa leegoo ta'in argan maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Kanaaf akka arganitti fillafiitii godheefin rafaa gaafa kanan goone garuu nan ka'a jechuudha. Innaa ganama nan rafaa kan rafu immoo gaafa jedhisaa tokkotti gaafa jedhisaa 12tti jechuudha. Sa'aatiin hirriba kootii ganama akkuma sinin jira sa'a 8 sanitti yeroon ka'ee jalqaba irratti kushiinaan naqa. Kushiinaa yoo naqee meeshaan koomadiinoo keessatti hin hafu jechuudha. Meeshaan kushiinaa guuteen na eegaa meeshaa sanan dhiqaa jechuudha jalqaba irratti. Meeshaa kushiinaa sanan dhiqaa ergan meeshaa san dhiqee xumuree karaarra kaasee ka'ee immoo maalan godharee wanta misaa ta'u dirqama misaa hojjetamuu qaba mitiire wanta misaadha barbaachisuun nan baasaa jechuudha. Ani madaamin koonatti nimtu waan an hojjechuu qabu hundumaa ofii kootifan hojjedha waan ta'eef waan an hojjechuu qabu san nan baafadha. Ergan isa baafadhee xumuree immoo gara xidaatii gara qulqulleessuu deema. Qulqullina kiyyaa xaragaarraa hin eegala. Kifiloota xaragamuu qabu hunda isaatu nan xaragaa. Ergan xaragee ka'ee bakka walawwalamuu qabu minxaafiiwwanis nan walawwalaa jechuudha. Ergan kana xumuree ka'ee immoo shintibeetii gara shintibeetii 10 jechuudha. Manni ani keessa jiraadhu kun mana biillaadha. Fooqi 3 qaba. Baay'ee guddaadha. Agana jedhee isinitti himu gibbii guddaa qaba jechuudha. Ergan kana xumuree immoo maalan godha kutaa mana kiyya keessa minxaafiin hin galu. Wanni beeku qabda mana hundumaa minxaafiin hin jiru. Minxaafiin xixiqqishuu bixxilleessanii jechuudha. Ishii kakkaasee xaawulaawwan karaarraa kaasee mana muluu fooxaadhaan miti kan walawwalu bishaan itti naqee dhiqaa jechuudha. Saalooniin tokkichi saaloonii 4 ta'u addaan kokkotanii saaloonii ani hojjedhu jechuudha. Saaloonii kana hundumaa meeshaa hunda karaarraa kaasee bishaan itti naqee dhiqee walawwalee soofaawwan walawwaleen hunda isaanii bakkeetti deebisee astakaakkalee tartiibaa galchee saalooniin bichaan gara jalaa saaloonii keessummaa yeroo dafanii dhufne saaloonii keessummaa daddafanii dhufanii saaloonii akkas jedhamee adda qoodame saaloonii 3tu jira. Isa kana hundumaa ergan xumureen boodatti kan dhiiratis jira kophaatti kan dhiiratu 2 jechuudha kan dhagawii gagga'u kan
isa kanniin hunda erga xuxumuree ka'een booddee immoo wanna jala jedhame yoon fixe immoo fooqin dhufa. Fooqillee guutumaan guututti wantoo kifili ijoolleen keessaa deemtes algaa isaanii afee kifili isaanis takkaakkalee uffata isaan firfirsanii bittinneechanii deeman waa keessaan uffata ni jibbaadhe jechuudha. Uffata dadachaasee babbareechee yoon galche sa'aatii 2 tursiisan isaa yoo bittinneechuuf jechuudha. Isa san as takkaakkalee tottolchee ergan xumureen booddee immoo shintibeetiiwwan hundumaa dhidhiqee ergan ka'een booddee sa'aatii 12 yoo ta'uuf deemu fiigichaan kushiinaa seena. Agammaa beekaa nyaata koo nyaanne waleen maaliin goone nyaata nyaanne agammaa nyaata nyaanne hojuma hojjetti jechuudha. Wanni beeku qabdan laala wanta keessatti wanti ilaaluu qabdan wanta nu miidhe keessaa isa tokko kan jedhuun fide viidiyoo kana ammallee ganaadha. Kifiloonni qulqulleessu hedduun naafee shintibeetiiwwan yeroo ganama dhaqqabee dhiquu hin dandeenyes kan naafee jira. Waa hedduu uffanni miiccan kan naafee jira. Amma jechaan naqe kushiina naqe. Kushiina dirqama nyaanni sa'aatii 11:00 hanga sa'aatii 1 bilchaachuu qaba waan ta'eef. Kushiina fiigichaan bu'ee tanan nyaata kiyya hojjechuu eegala. Nyaata kiyya dafee hojjedhee yeroo ijoolleen aga sa'aatii akka micayyoon sa'a 12:30 dhufti ijoolleen kuwa sa'aatii tokkotti dhufu jechuudha. Walumaa galatti nyaanni kun bilchaatee gizee isaan dhufan nyaanni dhiyaatee iddoo nyaataatti ba'ee fi yeroo isaan seenan nyaata san tirii irratti arguu qabu jechuudha. Innaanis immoo kana gochuuf immoo daddafee nyaata kana hojjedhee nan bilcheechaa isaan yeroo dhufanii caammaan uffanni kootiin jaakettiin balbala irraa eegala daddarbamu. Yeroo isaan seenan san isaan jala deemee caammaa san guuree walawwalee dardaree fi akkasumas shaanxaawwan san guuree iddoo godhamuu qabu godheefiin achi deebi'ee nyaata isaanii nyaatu aga isaan nyaatanitti meeshaa ni dhiqa. Sa'aatii meeqa ta'e? Sa'aatii 2 ta'e. Hanga sa'aatii 2 kan walla qursii walla nyaata homaan nyaanne ani. Inuman hojjedhe namaan fiigaa argan hirriba firaashii kiyyarraa ka'e jechuudha. Innaa yeroo isaan nyaatanii kaanii xummaranii jedhanii akkasumas immoo ani meeshaa kiyya dhiqee yoo isaan ka'an immoo nyaata san kaasee achi kaaseen deebi'ee tanan iddoo sanitti isaan hin beektu ruuziiwwan minaamina nyaatanii firfirsu isa fuudhee nan xaragaa iddoo san nan xaraga dirqama xaragamuu qaba. Ergan isa xaragee ka'een booda immoo meeshaa sana hafi kana kushiinatti deebi'ee dhiqee kushiinawwan walawwalee xuxumuree keessaa bootu sa'aatii 3 ta'a jechuudha. Sa'a 3 kana keessatti kan laafe kan du'e takkaan nyaata na barbaachisu fudhadhee nyaadhee yookaan garaanu naaf sarmu agan nyaadheen ka'ee kutaa kiyya dhufa jechuudha. Kan dadhabe yeroo kutaa kiyya dhufe yoon jabaadhee daddafee hojjetadhe sa'aatii 2tti yoon xumuradhe jidduu kanatti sa'aatii 2 boqonnaa bireekii nan qaba jechuudha. Yoon naga sa'a 3 ture garuu sa'aatii takka bichaan bireekii qaba jechuudha. Innaa jidduu kanatti sa'aatii san nan boqadhaa jechuudha. Sa'a 3 hanga 4 yookaan yoon 2tti fixe 2 hanga 4 nan boqadhaa. Boqonnaa kana ergan fudhadheen booddee ammallee immoo maalan godhare nan ka'a gara hojii. Gara maalii? Gara uffata miiccattan ka'a. Uffata kiyya qassaala 2 qaba kan kafana adiitii fi kan kafana bifa gadhiisuu jedhee nan qaba. Kafana kiyya addaan baaseen qassaala lachuu iddoo tokkotti nan bana. Kafana bifa garagaraa hin baay'ate yeroo baay'ee ijoollee mana kiyya ijoolleedha. Ijoolleen daa'imman kan jedhame 3 jajjabaadha kan jedhame immoo 2 walumaa galatti 5 abbaa fi haadhan nama 7 wajjin nama 8 jechuudha. Innaa uffata kana adii yoonan gizee 3 miicce kan bifa immoo garagaraa immoo gizee 4 qassaala 4tu miiccama isa nan miiccanan afaa. Ergan isa afee ka'e immoo kifiliin jaraa amma sa'aatiidhaan booda qulqullaa. Kifiliin jalaa addaan kukkutame kifilii 4 aga 5 ta'a baay'ee guddaadha jechuudha. Saniin irraan keessatti kifilii qaba, shintibeetii qaba. Shintibeetiin nu meeqatu jira achi keessa isa sannan qulqulleessi. Inni sa'aatii tokko ol natti fudhata. Isa ergan qulqulleessee xumureen booda immoo dirqama kafana borumti uffachuu qaban immoo dirqama tokko sun qaba. Maalan godhare uffata tokko sun dhufa amma immoo sa'aatii meeqate? Sa'a 5 ta'e jechuudha. Uffata aga sa'a 6 yoon tokkose agan tokkose irraa tokkoseen sa'aatii 7 yoo ta'e dirqama kushiinaa seenee nyaata irbaata hojjechuun qaba. Gizee manni barumsaa jiru immoo 7 eegu sa'aatii 6 hanga sa'aatii 7tti nyaanni dhumachuu qaba. Gizee barumsi hin jirre immoo 7tti 8tti nyaata hojjedhe rakkoon qabu. Saniin booda nyaata nan hojjedha
nyaata gizee nyaatanii kaan meeshaa kushiinaa nan dhiqaa ergan meeshaa kushiinaa dhiqee xumure ijoolleen kiyya nyaata garagaraati kan barbaadan kaani godhe yoon xumure kunis nyaata barbaada isaan hundumaaf garagaratti hojjedhe yoon xumure abbaanis haatis nyaata garagaraa barbaadu isaanifis akkuma isaan barbaadanitti yeroo irbaata irratti baay'een cinqama yeroo hundumaa jechuudha maaliif guyyaa misaa naawuyya misaa nyaata garagaraan barbaadanii irbaata irratti nyaata garagaraan na ajajatu jechuudha yeroo baay'ee kan na mudatu jechuudha inna isa kana hundumaa nan godha nan raawwadha nan xumura meeshaa kushiinaa hundumaa nan dhiqaa nan astakaakkala saniin boodatti ergan xumuree ka'een booda immoo deebi'ee kutaa kiyyatti ol nan deebi'a sa'aatii meeqa saa 9 ta'e saa 9 irraa jalqabee uffata na hafisan nan tokkosatti fufee nan tokkosa uffaticha tokkosee yoo fixutti saa 11 hanga 12 ni ta'a saniin boodatti kan dadhabee nan ta'a yookaan shaaworiin galaa ergan kana xumureen ka'ee shaaworii galee ka'een immoo viidiyoo isinii waraaba jechuudha argitanii mee amma jidduu kanatti mee as keessatti yoo ilaaltanii akkamitti akka hojjechaa jirru argitanii miti saniin booda immoo torbanitti koomadiinoota hundumaa walawwaluutu jira hojiin kana bicha miti be guyyaa kamisa warra narraa deemu misaadhaan booda garuu jarri kiyya deemanis warra namittiin ijoollee xixiqqaa lama fudhattee deemtis ijoolleen afur abbaa wajjin namni 5 dirqama yeroo hundumaa alaaminaan nyaachuun jaalatan hin deebi'u anuma torbaata isaanii hojjeta garuu ogmanarraa deeman san immoo maalan godha firiijii faa gadi guuree walawwalaa koomadiinoo kushiinaan gadi guuree walawwalaa uffata isaanii koomadiinoo kichaa baasee walawwalaa osuman kana jedhu sa'aatiin narraa deema jechuudha kanaaf sa'aatii yeroo hundumaa sa'aatii kama viidiyoo isinii hojjedha sa'aatii wadhakka viidiyoo irratti hojjedhu san ajandaan maaliif waan tokko laalan malee waa biraa hojjechuun hin danda'amu ajandaan irratti hojjedhu san nan laala sa'aatii daqiiqaa 40 fudhadheen immoo viidiyoo lamas ta'u sadiis ta'u yeroo san isinii hojjedhee too biraa deema jechuudha jireenyi ilma namaa haala kanaan kanaafuu wanti kana isinii kaaseefanii hojii kiyya isinitti mufasoontaan as keessatti of ilaalaati hojii keessan irratti karoora baasaati osuma isaanii hojjettanu amma ani dhugaa irra dhaabbadhee wanti isinitti himu mindaan mana isaaniitii argadhu waan akka na gammachiisaan jiru nan gammachiisus maaliif jennaan mindaa isaanii kana asitti gateen biraa deema asitti gaafan gatee gaafan tokko jedhee kottee koo mana kanaa baafadhe mindaan mana kana na wajjin hin galu na wajjinis hin ba'u kanaaf ani immoo murteen kiyya maalidha kan na gammachiisu hojiin har'a hojjechaa jiru hojii dhuunfaa kootiin kanan hojjechaa jiruun itti gammada hojii dhuunfaa kootii kanan hojjechaa jiru ni jira kan borus immoo hojjedhu jechuudha isattan gammada malee mindaa isaan naa ergan ji'aan 60 doota mindaan asitti argadhu kun nan gammachiisu kaayitaana tasalloo dootikkeetti natti muranii mindaa kana gateen gala waan ta'eef jechuudha kanaafuu nan gammachiisu garuu gatii dadhabbii kiyya argachuutti immoo ittiin gammada garuu immoo agana nyaatti jedhee namoonni waan ajaju immoo ani immoo jecha isaanii hin barbaadu jechuudha akkasii hordoftoota kiyya viidiyoo har'aa sumarraa nan goolaba turtii na wajjin gootaniif galatooma warroonni viidiyoon ko isinitti tolee laayik gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jedhaa viidiyoo akkana isinii hojjedhu barbaadan laayik naa godhaa isiniin jechuu jaaladhaa yamadaam qibamochee yeroo hojjettan mana madaamii keessatti karoora mataa keessanii baafadhaa isiniin jechuun affeerraa kootii hanga viidiyoo biraatiin walitti deemte turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee